Mucaa maaliif dhuftaa? Miskiinni jaalalan beekuu hin dhufinii siin jedhe. Intal teeba kuduraa naarrabsan duratti nama wajjin asoo jirtu beekee anaa bar obboleessa jaal wajjin beekama kitaaba keetiin si dubbisuu dhufe waanis jaalachuu dhufe sittiin fakkaatin dhaggeeffadhu amma seeraan kitaaba kan kee Ali Birraanuu teepha akka keetii teepha akka teetii tana dheefaaf faranjii fuudhe guutuu abarraatis hindii fuudhe bar. Mucaa dinge deemee asii badii gowwaa akka beera guutuun abarraa yoo fedhe jaartii isaa bargarii fi mistuu afeera. Ati deemii gadii seenii beeraa. Intal ajeetuu ajaarashaa dhaggeeffadhee akka teetii tana bargarin mallee silaata akka teetii tana cittoo fi ibidda wal maggaa afeera. Deemii jitii yaaduraa banii ajooituu ajaarafishaa. Si'ati micoo guutuun abarraa fuudhe sanitti of qixxeessuu feetaa intal ganda keessan mastaan hin jiru. Micoo san nagarree waan fakkaattu biskuuta nyaattee zeetii fincaanti. Taa akka teetii tana silaa haasa qarmii gurguruudhaa'u innaahi silaa nama caccabee bisa geessan jiraate anaatti dura fuudha qabeessa geessa. Atoo shuntuuraan fuulli isaa udaan roobni itti roobe fakkaatu guutuu abarraatii fi Ali Birraa fattiifamuun fakkeessine. Intal nuti dhiira dhaabbattee fincaantu hunda fokkottutti hin beeynu bareedinni dhiiraa kiishaa bar hin beektu takkaa dhiira dubara fuutu dhabdee manatti haftee hin dhageenye isin garuu hedduutu jira bar. Deemamma ijmatii dura raammoo sagaraadha. Anaatuu kaayertuuf lafa dhiitee yertuuf hin qixxeesse badii qaba. Ati faana mana uummattee dubbattaa reef qabu dura. Habiibti firraa najjeesi akka najjeeftuuf hin dhufe an akkana na godhaa warra cinqeen tolu najjeesi dhugaan sin jaabiibti piliis najjeesi aboo. Yaa abbaa soofiyya islaamaadhi wanni sajjeessuuf rakkoon dila nammatte maaluma meenaayimu maaliif hin sajjeessa islaamaa. Laala biibti yeroo an wala garra sin jees na dura achi dheexeet hogguunda anu dura baallama achi dheexee maa turta ittee na cingita. Sanbiraan galgalli keenyaan narra bilbilta dhakaan silkiitii yaaduu jira. Maali qo'ee cinqina kana dhahaa silkiidhaan isaan argadaati narra dawwaltee wanni dhahaa yajjeeftuuf maali? An saniifuu aayipoon xiyya narraa dhagaan irraa duura na wayya saniifuu na ajjeesin sin jee amma dubbii dhiisifirra. Akkas taanaan deemi ati boruu du'aadhaati qabruma qofa laalladhu reefka.